Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaa taphoota torbee sadaffaa Liigii Olaanoo Oromiyaa Ramaddii Dambi Dollootti taphoonni ja'a gaggeeffaman simbiraan keenyaan waliin tura. Jimaata har'aa dirree kolleejjii TTC irratti tapha sa'aatii 3 irratti Arbuu Culullee fi Limmuu Gannat waliin taasisee Limmuu Gannat galchii 4-2 Arbuu Culullee injifateera. Ittuma fufuun dirree kolleejjii TTC irratti tapha sa'aatii 5 irratti Mattuu fi Aggaaroon taasisaniin Mattuun galchii 1-2 Aggaaroo injifatee jira. Isteediyeemii magaalaa Dambi Dolloo irratti tapha sa'aatii 3tiin Ammayyaa fi Ambuyyee gidduutti godhameen ammoo galchii 1 qixa xumuruun qabxii qooddatanii jiru. Nurii Galaanaas taphataa urjii taphichaa ta'uun badhaafameera. Ittuma fufuun tapha sa'aatii 5iin Bishaan Toophii fi Jaardagaa Jaarteen taphataniin immoo Jaardagaa Jaarteen galchii 1-2 Bishaan Toophiin injifateera. Boonii Abdiisaa immoo Jaardagaa Jaarteerraa taphataa urjii ta'uun badhaafameera. Tapha sa'aatii 5iin Incinnii Mugarii fi Jaan Sayyoo waliin taasiseen galchii malee tapha torbee sadaffaa goolabuun qabxii qooddatanii jiru. Kanumaanis Abdii Dajanee Incinnii Mugarirraa taphataa urjii taphichaa ta'uun badhaafameera. Tapha sa'aatii 9tiin ammoo Gabaa Roobii fi Mandii gidduutti kan taasifame Gabaa Roobiin galchii 3-0 Mandii dursaa boqonnaaf ba'uun tapha boqonnaa deebiinis Gabaa Roobiin galchii 3-2 Mandii injifateera. Mandiin morkii jabaa taasisus taphoota 3 Liigii Olaanoo Oromiyaan walitti aansee injifatameera. Addisuu Tasfaa immoo Gabaa Roobiirraa taphataa urjii ta'uun badhaafameera. Gabaasa qindaa'eef Sanyii Cannaqaa Dambi Dolloorraa.